Akkam jirtu hordoftoota miidiyaa yeroo faana manni amantaan ergama qulqulluu Mikaa'el inni kun naannoo CMC'tti argama. Akkuma beektan manni amantaan kun akka ijaaramuu fi fedhii isaaniitiin obbo Daadhii Burqaan obbo Daadhii Burqaa jedhamu akka kennaatti kennanii waggaa 13 dura bara 1986 ijaarsi mana kiristaanaa ergama Mikaa'el jalqabame. Sana dura waggoota 32 dura obbo Daadhii Burqaan lafa kanarratti loon isaanii tikfachaa lafa isaanii qotachaa turaniiru. Haa ta'uti garuu qabeenya isaanii kana kennanii qarshiin miliyoona 240 ijaarsa kanaaf baasii ta'ee amajjii 17 2018 eebbifamee yeroo ammaa hordoftoota amantaa ortodoksii ittiin tajaajilamaa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo ayyaana waggaadhaan ayyaana ergamaa Yesus Kiristoos Mikaa'el yeroo kabajnu obbo Daadhii Burqaas seenaan isaanii guddaadha. Kennaan isaanii egaa kennaa guddaa waan ta'eef waggaadhaan isaanis yaadachuu qabna jechuudha. Eegumsii fi eebbi ergamaa Mikaa'el nufaanaa ta'uu sinfaanas haa ta'uu jecha galatooma baga geessanii isiniin jechuun barbaada። እኔ ሃይማኖተኛ ሰው ምናምን አይደለም፣ ግን ቅዱስ ሚካኤል ለኔ ያላደረገልኝ ነገር የለም። ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ይሄ ማለት አልፈልግም። ብቻ ወዳጄ እሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ሚካኤል ስላለኝ። በቃ የሱ ልጅ ስለሆንኩ እኮራለሁ፣ የሱ ልጅ ስለሆንኩ እጠነክራለሁ። ሁለት ሰዎች ታዩአቸው። ለነማ ለሐዋርያት ተሰላምቶ ባርኮ አጽናንቶ ከነሱ ብድግ ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ሐዋርያት ዓይናቸውን አንጋጠው አንገታቸውን አቅንተው በሚያዩበት ጊዜ ሁለት ሰዎች ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች ከተፋሉና ባጠገባቸው ቆሙ ይላል። ወቆሙ ሀቢሆም ባጠገባቸው ቆሙ። አያችሁ በሐዘን ጊዜ ምዕራፍ እንደሚደርሱ ታላቅ ሐዘን ይሄበስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያት ተለይቶ ሲሄድ ሳለ ምን እንደሚሰማቸው እዩት። ቀላል ነገር አይደለም። እስካሁን ድረስ ከእነሱ ጋር ብዙ ክፉ ቀን አሳልፈዋል። ሲሰቀል ሲገደል ሲቀበር ብዙ ክፉ